Akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo har'a oduun haaraan waa'ee dhimma waraana baha giddu gala ilaalchisee dhaga'amuu isaatiin wal qabatee odeeffannoowwan jiran isin biraan gahuudhaaf dhiyaanne. Halkan eedaa kaasee baha giddu galeessaa keessatti waraanni ji'a lammaffaa qabatee torban lama kan ta'uu fi waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka gaggeeffamu dhaga'amee jira. Kuni biyyoota waraanarra jiran lammiilee biyyoota waraanarra jiranii qofa osoo hin taane baha giddu galeessaa keessatti akkasumas immoo biyyoota addunyaa kanaan miidhaman biratti gammachuu uumee jira. Kunis maalidha? Tattaaffii Paakistaan taasisteen US fi Iraan torban lamaa fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu kan jedhu yaada dhiyaatee fudhatanii hojiirra oolchuudhaaf waadaa galaniiru. Kunis maalinni Trump guyyootan dura Iraanii fi akeekkachiisa cimaa tokko kennee ture. Akeekkachiisa arrabsoo safuu cabseen of keessaa qabuun kan inni Iraanii fi sa'aatii 48 kennee sa'aatii 48 keessatti Iraan ulaa Hormuuz hin bantu taanan akkasumas immoo waliigalteedhaaf hin teessu taananii Iraaniin ni mancaasna dubbii jedhu kan of keessaa qabu buufataalee anniisaa akkasumas buufataalee siviilii warra jedhamaniin maayyoo seera idil addunyaatiin yakka waraanaati kan jedhamee ibsamu riqichawwan akkasumas immoo wiirtuuwwan bishaanii fa'aa ni haleella kan jedhu dubbatee ture. Egaa dubbiin Tiraamp falmisiisadha addunyaa irratti yeroo garaagaraa wanti inni dubbatu amanuudhaafis amanuu dhiisuudhaafis rakkisaadha. Tiraamp akkas jechuun isaa immoo yaaddoo guddaa uume keessumattuu biyyoota baha giddu galeessaa keessatti US yoo dhugumaan akkuma Tiraamp dhaadate buufataalee siviilii kanneen jedhaman kanneen akka riqichaa humna ibsaa anniisaawwan garaagaraa yoo haleele Iraanis immoo baha giddu galeessaa keessatti biyyoota bichuu US kanneen ta'anii fi enerjii yookiin immoo wiirtuuwwan anniisaa USdha wal qabatan baha giddu galeessaa keessa jiran haleeluudhaaf dhaadattee turte. Kanaaf lammiilee Iraan qofa osoo hin taane biyyoonni baha giddu galeessaa illee muddama keessa turanii kanaan wal qabatee rakkoon addunyaa mudate dhiyeessiin boba'aa dhabamuu isaatiin akkasumas immoo wantoota boba'aadhaan wal qabataniin wal qabatee addunyaa irratti rakkoo uumame suni caalmatti ni dabala kan jedhu biyyoonni addunyaa yaaddoo keessa turanii. Halkan edaa sa'aatiin Tiraamp kenne suni dhumaa ture daqiiqaa mana tafee sa'aatii mana tafee kan jedhamu yaaddoo guddaa ture miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhanii maaltu ta'a kan jedhu yeroo daqiiqaawwan muraasni afanitti Paakistaanii as baatee US fi Iraanii torban lamaa fi dhukaasa dhaabuudhaa fi walii galaniiru kan jedhu oduu yeroodhaafis ta'u aara galfii addunyaa ta'e beeksiste. Tirampis fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ni ibse akkasumas White House kun dhugaa ta'uusaa mirkana ta'uusaa ni beeksise. Iraanis gama ishiitiin torban lamaa fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu ni taasisna akkasumas immoo ulaa Hormuuz ni banna kan jedhudha. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun egaa biyyoonni lamaanuyyuu walitti dhukaasanii akkasuma immoo Iraan ulaa Hormuuz gara ji'a lamatti dhiyaatuuf cuftee deebistee bantee ulaan kun geejjiba boba'aa qofa osoo hin taane wantoota naannoo sanaa gara idil addunyaatti deeman akkasumas immoo biyyoota garaagaraatti gara sitti kan fe'aman sirni daldalaa garaagaraa ni gaggeeffama jechuudha. Qabiyyee waliigaltee kanaa diiteeliin isaa yookiin gadi fageenyi isaa maal akka ta'e yoo baramuu baatillee garuu ammatti wanti ibsame maalidha? US fi Iraan torban lamaaf dhukaasa ni dhaabna jedhanii walii galaniiru. Kuni gama lamaaniyyuu mirkanaa'eera. Torban lama kana keessatti maaltu ta'a yoo jedhame amma kuni waliigaltee waraana dhaabuu osoo hin taane waliigaltee dhukaasa dhaabuuti. Waliigaltee waraana dhaabuutti ce'amuudhaaf torban lamaan kana keessatti tattaaffiin garaagaraa ni taasifama. Biyyoonni kun lamaan walitti dhufanii akkaataatti waraanni guutummaan dhaabachuu danda'uu fi waliigaltee nagaa mallattaa'u irratti ni hojjetama jedhamee jira. Tattaaffiin garaagaraa godhamaa jira. Paakistaan kana keessatti hojii guddaadha kan isheen hojjetaa jirtu. Muummeen ministeeraa Paakistaan Shahbaaz Shariif ibsa kennaniini biyyoonni lamaaniyyuu tarkaanfii kana fudhachuun isaanii badiirraa duubatti deebi'anii waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'uun isaanii ogummaa fi hubannaa gaarii kan agarsiisedha addunyaatti kan isaan jedhanii. Kuni akkasumallee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanis kana ilaalchisee ibsa kennaniiru. Kuni tarkaanfii gaariidha wanta dhaabbanni biyyoota gamtoomanii deeggaruudha. Kun immoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanarra bira darbee gara waliigaltee waraana dhaabutti ce'amuu qaba kan jedhu
ibsa kennee jira dhaabbanni biyyoota gamtoomanii. Kana keessatti Israa'eel akkam gootii kan jedhu gaaffiin ka'uun hin oolu. Israa'eel ibsa har'a kenniteeni ganama kana ibsa baasteeni waliigaltee dhukaasa dhaabuu Iraanii fi US waliigalan kana ni deeggarra kan jedhudha. Tarkaanfii Tiraamp fudhatan kana Israa'eel ni deeggarti garuu waliigalteen dhukaasa dhaabuu kuni Libaanosin kan ilaallatu miti kan jedhudha. Paakistaanii waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun Libaanos illee akka hirmaachisuu fi yaalii gootirti garuu immoo Israa'el waliigaltee kana keessa Libaanos hin jirtu. Waraanni Libaanos keessatti gaggeeffamu itti fufaa kan jedhudha. Egaa hordoftoota BBC Afaan Oromoo odeeffannoo waa'ee dhukaasa dhaabuu kana wal qabsiisee wanti kun garamitti deema kana gidduutti maaltu ta'a waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana gidduutti tariitti biyyoonni kana cabsan ni jiraatu yoo jiraate immoo duuka buune kan isin biraan geenyu ta'a. Ulfaadhaa.